Akkam jirtu baga nagaan deebitanii gara chaayinaalii keenyaatti dhuftanii har'a immoo kan nuti walii wajjin ilaallu akkuma tambaneelii irratti argitan waa'ee hypertensive during pregnancy dha jechuudha. Egaan dhiibbaan dhiigaa ammas durisii hamaa ta'edha jechuudha. Dubartoolii yookiin immoo haadholii ulfaa irratti kan inni argamaa jiru. Kanaafuu waa'ee isaa waan tokko dubbanna jechuudha. Akkasumallee gaaffii qormaataa siyoosii garaagaraas meebii kan ilaallu ta'a jechuudha. Dhumarratti hanga xumuraatti na duukaa ta'a. Toleegaan amma gaan akkuma jalqabarratti isinitti himuuf yaalee waa'ee dhiibbaa dhiigaa yeroo ulfaa yookiin immoo hypertensive disorder during pregnancy mata duree jedhudha jechuudha kan nuti ilaallu. Egaan mata dureen kun baay'ee balkiidha. Garuu hamma nuuf danda'ametti gaggabaabsinee ilaaluudhaaf main point isaa ilaaluudhaaf yaalla jechuudha. Kanaafuu hanga xumuraatti na duukaa ta'a isiniin jechuun barbaada. Egaa akkuma isin argaa jirtanii kuni introductionii keenyadha jechuudha. Egaa introductionii irratti what is hypertension yookiin immoo dhiibbaa dhiigaan maalidha? Dhiibbaa dhiigaa jechuun maal jechuudha kan jedhudha jechuudha kan nuti ilaallu. Egaan hypertensionii yeroo baay'ee sistolikii akkasumas diastolikii dabaluu akkasumas immoo sistolikiin dabaluudha jechuudha kan inni beekamu. Egaan kanaan alatti garuu isin kan qabachuu qabdan hypertension jechuun maal jechuudha kan jedhudha kan isin baruu qabdan. Hypertension jechuun namoonni baay'een maalidha gaafa jedhamu baay'achuu dhiigaadha kan isaan jedhani. Darbee baay'achuun dhiigaa maybe riskii ta'uu danda'a. Fluidiin baay'achuun riskii ta'uu danda'a dhiibbaa dhiigaadhaaf. Garuu immoo maaltu jira? Cardiac outputiin akkuma inni dabalee dhiibbaan dhiigaa maal ta'a? Hin dabala. Akkuma total peripheral resistance hin dabalu akkasuma dhiibbaan dhiigaa maal ta'a? Hin dabala. Kanaafuu dhiibbaan dhiigaa yookiin blood pressure namaa kan inni ittiin safaramu cardiac output times total peripheral resistance jechuudha. Cardiac output namaa immoo yoomidha kan inni dabalu? Yeroo namni fiigutti dabaluu danda'a, yeroo namni na'utti dabaluu danda'a, yeroo namni waan ho'aa shaayii buna dhugee jedhu kanatti dabaluu danda'a, saayikilii garaagaraa ispoortii garaagaraa yeroo namni hojjetee jedhutti dhiibbaan dhiigaa yookiin cardiac output maal ta'uu danda'a? Dabaluu danda'a. Dhiigni keenya maal taati? Onneen keenya dhiiga daddaftee raabsitii jechuudha. Kanaafuu cardiac output hin dabali jechuun karaa biraa blood pressure maal ta'e jechuudha? Hin dabalee jechuudha. Kana qofa immoo osoo hin taane total peripheral resistance yookiin immoo dhiigni flowunsaa hir'ateennaan yookiin immoo hiddi dhiigaa dhidhiphateennaan inni sila hamma kana ture inni sila akkas bal'aa wayii ture garuu amma akkasitti kana dhiphachuu barbaada taanaan rezistaansiin hin jiraata. Yeroo kanatti maaltu ta'a? Dhiibbaan dhiigaa hin dabalaa jechuudha. Kanaafuu maanajimentiin isaa maal fa'aa ta'a jechuudha? Hidda kana kan bal'isuu danda'u which is called calcium channel blocker yookiin immoo vasodilator garaagaraa jechuudha. Akkasumas immoo cardiac output kan maal nu godhu gab yookiin immoo kan gadi nu buusu warreen akka beta blockerii fa'aadha jechuudha. Kan maanajimentiin isaa yeroo baay'ee kan laatamu kana general knowledge irratti. Hamma garuu normally hypertension jechuun systolic blood pressure equal or greater than 140 mm mercury akkasumas diastolikiin inni jalaan yeroo 90 fi isaa ol ta'udha jechuudha. Akkasuma immoo single BP recording of greater than 160 over 110 aluma takkaa safarree kana ol arganna taanaanis namni sun dhiibbaa dhiigaa qaba jechuun dandeenya jechuudha. Inni kan biraa introduction irratti wanti nuun baruu qabnu maalidha? Protein yuuriyaadha jechuudha. What is protein yuuriyaa? Protein jechuun qaama keenyaaf, masalii keenyaaf, boonii keenyaaf akkasumas wantoota garaagaraadhaaf kan baay'ee barbaachisu jechuudha. Yuuriyaa jechuun immoo yuuriin jechuudha kan dhufedha yookiin fincaan jechuudha. Kanaafuu protein yuuriyaa jechuun maal jechuudha? Presence of protein in the urine jechuudha. Fincaan keessatti proteiniin argamudha. Eeyyee. Garuu argamuun sirriidha? Never sirrii miti. Maaliif proteiniin qaama keenya yookiin immoo seelii keenyattidha kan inni darbuu qabu malee proteiniin glomerularii cabsee yookiin immoo glomerularii bira darbee or calaltuu kalee bira darbee gara fincaanii keessatti argamaa jira jechuun karaa biraa kaleen keenya maal ta'eera? Miidhameera yookiin immoo sign of glomerular damage dha jechuudha. Kaleen keenya yeroo inni miidhamutti maalidha namni kan inni calaqqisiisu? Yes, tokko proteiniit fincaan keessatti argamuu jalqabaa jechuudha. Kanaafuu protein yuuriyaas sirriitti ilaaluu danda'uuti qabna jechuudha. So protein yuuriyaa kana gara laaboraatooriittidha kan nuti erginu. Zan laaboraatooriin immoo kan inni nutti himu maybe dipistikiidhaan ta'uu danda'a akkasumas giraama isaa jechuudha. Fi +1+2 jedhamees ibsamuuni danda'a. Akkasumas immoo yuuriin proteinii kireetiiniin reeshoodhaan duwwaa tuqaa 3 fi isaa ol gaafa ta'u garmalee maal ta'eera? Dabaleera jedhama jechuudha.
Okay, hypertensive disorder remain among the most significant and intriguing unsolved problem in obstetric. Jara ammayyuu taanaan dhiibbaan dhiigaa hamaa ta'e akka itti fufitti dhagaa kan inni jiru jechuudha. Obstetric wardii keessatti it complicates around 5 to 10% of all pregnant women. Persantii 5 hanga persantii 10 dubartoota ulfaataa maal gochaadha kan inni argamu. Miidhaadha kan inni argamu hamma har'aatti iyyuu jechuudha. Kanaaf dhagaa dhiibbaan dhiigaa kun baay'ee hamaadha kan inni jedhamu jechuudha. Haadholiin ajjeesaa, daa'imman ajjeesaa, of waltii yeroo malee baasuu danda'a, trombosaayitoopeniyaa fida, virtual organ warra jennu orgaanota keenya hundumaa miidhuudha kan inni danda'u jechuudha. Kunuun dubbata introduction irratti maal jedha? One of deadly threat along with hemorrhage and infection. Infectionii akkasumas hemorrhageetti aanee haadholii baay'ee ajjeesuudhaan kan beekamudha jechuudha. Waa'ee waasaa irraa waa'ee dhiibbaa dhiigaa yeroo ulfaa jechuudha. Excellent. Importantly, more than half of hypertension related deaths were deemed preventable. Argitanii ittisuu kan dandeenyu turre. Dhiibbaa dhiigaa yeroo ulfaadhaan wal qabatee haadholiin jalaa du'an walakkaa isaanii ol ittisuu hin dandeenya ture du'a sana irraa. Garuu dhiibbaa ogeessa fayyaadhaan yookiin immoo seeraan gara ogeessa fayyaa barbaacha yookiin gara hospitaal or health center dhufuu dadhabuudhaan haadholiin suni lubbuun isaanii baay'een darbeera jechuudha. Garuu dhibee kana maal gochuu hin dandeenya ture? At least du'uu haadholii hir'isuu ni dandeenya ture jechuudha. Kanaaf baay'ee nama gaddisiisa. Classification isaatti amma dabarru amma sirriitti akkasiin dhaggeeffattaniin barbaada. Classification of hypertension miti. Classification of pregnancy induced hypertension. Dhiibbaa dhiigaa yeroo ulfaa argamu gosa tokko qofa miti kan jiru. Gosa garaa baay'eetu jira. Kanaafuu gosoota garaa shanan jiran kana tokkoon isaanii ilaalaa jechuudha. Kanaafuu hanga xumuraatti na duukaa ta'aa subscribe gochuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessaniifis share godhaa jechuudha. Okay, itti hafuufnuudhaan inni tokkoffaa irratti argannu gestational hypertension jedhama. Gestational hypertension jechuun asumatti define goonee haa xumuru. Gestational jechuun pregnant woman jechuudha gabaabumatti. Hypertension jechuun immoo sustained elevated blood pressure jechuudha. Yookiin dhiibbaa dhiigaa yeroo dheeraadhaaf maal ta'ee jiru ol ka'ee jiru jechuudha. Kanaafuu gabaabatti gestational hypertension jechuun maal jechuudha? Dhiibbaa dhiigaa yeroo ulfaa dubartoota irratti maal ta'u argamu jechuudha. Garuu teeknikaalii gestational hypertension akkamittidha kan nuti hiikuu danda'uutii qabnu? Hypertension without proteinuria, which is or other sign of preeclampsia, developing after 20 weeks in previously normotensive woman. Haadha tokko torbee 20 booddee ulfooftee torbee 20 booddee dhiibbaan dhiigaa ishee maal ta'e hin dabale. Fincaan ishee keessa garuu proteiiniin hin jiru. Akkasumallee mallattoon addaa preeclampsia nutti himu hin jiru. Maal qofadha rakkoon jiru? Torbee 20 booddeedha. Kana jechuun ulfaadha. Akkasumallee dhiibbaan dhiigaa ishee maal ta'eera? Dabaleera. Fincaan ishee keessa garuu mallattoon adda ta'e proteiiniin hin jiru. Lafti ittiin maru hin jiru. Mataan dhukkubbii hin jiru. Oligouriyaa fincaan hirrachuun hin jiru. Akkasumas trombosaayitoopeniyaa, pilaatileetiin warreen garaagaraa liivar inzaayimiin daddabaluun hin jiru. Wanti hundumaan nagaadha. Rakkoon jiru dhiibbaan dhiigaa maal ta'eera? Dabaleera. Kan dabaleera jennu yoomidha? Dhibbaaf 40 irra 90 gaafanni darbuudha jechuudha. Kanaafuu gestational hypertension jechuun haadha dur dhiibbaa dhiigaa hin qabne ulfooftee torbee 20 booddee dhiibbaan dhiigaa ishee gaafa inni dabalu fincaan ishee keessa garuu proteiiniin gaafa dhibu yookiin hin jirre akkasumas mallattoo adda ta'e preeclampsia gaafa isheen hin argisiisne maal jenna? Hypertension. Maal jenna? Gestational hypertension jechuudha. Excellent. Tokkoffaa taayippiin jiru isa kanadha ni beekamaa jechuudha. Inni lammataan immoo inni typical pregnancy induced hypertension jedhamtee beekamtu immoo preeclampsia kan jedhu kanadha jechuudha. Preeclampsia maalidha kan jedhu hin ilaallaa. Inni kan biraan eclampsia kan jedhu jechuudha. Maal jennee? Preeclampsia. Achoo eclampsia. Okay. Fakkeenyaaf koorsii garaagaraa warri narsii sirriitti beektu. Pre-operative jechuun maal jechuudha? Yes. Opereeshinii duraa jechuudha. Opereeshinii duraa. Kanaafuu pre-operative jechuun opereeshinii dura. Pre-eclampsia jechuun eclampsia
dura jechuudha. Kanaafuu piriikilaamshiyaa fi kilaamshiyaan obbolaadha. Pre-operative irratti fakkeenyaaf informa konsentii gootanii, CBC hojjechiistanii, blood group adda baastanii, wanta hundumaa fixxanii kaatanii gara eessaatti dabarsitu? Gara opereeshinii. Informa konsentii mallatteessitanii wanta hunda xumurtanii lakki bakka opereeshinii naaf hin jedhamu. Maaliif wal qabataa gatiitiin dhimmichi. Piriikilaamshiyaa jettanii next wanti dhufu hamaan maalidha? Ikilaamshiyaadha jechuudha. Kana akka hin daganne ikilaamshiyaan baay'ee dhibee hamaaf gadhee ajjeesaadha. Kanaaf piriikilaamshiyaa jechuun gabaabumatti maal jechuudha? New onset of hypertension in the proteinuria after 20 weeks of gestational age jechuudha. Sila garuu maal jennee turre? Gestational hypertension means elevated blood pressure after 20 weeks of gestational age without proteinuria yookiin immoo proteinii fincaan keessa hin jiru. Dhiibbaan dhiigaa garuu maal ta'eera? Ol ka'eera. Torbee meeqa booda? 20 booda. Inni kun gestational hypertensionidha. Technically gaafa piriikilaamshiyaa diffaa hin ga'u garuu maal jechuudha? Ol ka'uu dhiibbaa dhiigaa yookiin hypertension plus proteinuria jechuudha. Yookiin fincaan keessatti proteinii argamuudha jechuudha. Argamuuf argamuu dhiisuudha jechuudha. Kan maal adda baasu? Gestational hypertensionii piriikilaamshiyaa irraa jechuudha. Kanaafuu piriikilaamshiyaan kanadha. Gaafa ikilaamshiyaatti dhufnu garuu hamaa ta'uusaa kanaan bartu. Grand mal seizure or coma in woman with piriikilaamshiyaa. Dhiibbaa dhiigaa hamaa yookiin piriikilaamshiyaa haadhi qabdu gaafa isheen maal develop gootu? Koomaa keessa gaafa isheen galtu. Gaafa isheen epilepsii, gaafa isheen seizure, grand mal seizure hamaa jechuudha baay'ee. Kana keessa gaafa isheen galtu jechuudha. Amma hospitaalarra gaafa hojjettan barattoonni gaafa piraaktiisiitti baatanii hin argitu. Haadholiin ikilaamtik ta'an kophaatti taa'ama sadeen isaanii gaggabu. Akkasumallee maal ta'a afaan bananii ture yeroo gaggabdoon sun dhufu taanaan arrabi isaanii akka tasaa gadi ba'eennaan ilkaan isaanii fuudhanii cufu arraba kutanii lafa buusu jechuudha. Baay'ee hamaadha. Eenyutu? Ikilaamshiyaa. Baay'ee hunda caalaa hamaan ikilaamshiyaadha. Gaggabdoo keessa galu jechuudha addisuun. Gaggabdoo keessa galtee yoo deebite akka carraa yoo hin duuneete addisuun immediately terminate gochuun the first managementiin keenya sadha kan inni ta'u. Ulfa sana dafnee terminate goonee irraa baasuun as soon as possible. Hamma nuuf danda'ametti sa'aatii 12 keessatti akka isheen deessee xumurtu goona. Narration fetal rate pattern yookiin ukkaamameera mucaan taanaan immoo mucaa oolchuuf jennee CSS gochuu ni dandeenya. Kanaan alatti garuu tursuu hin qabnu jechuudha. So meeqa diffaa goonee irraa? 3 tokko gestational hypertensionii, 2 piriikilaamshiyaa, 3 ikilaamshiyaa jechuudha. Kanaafuu waan garaa garaa meeqa laallii kaane amma 3 laalleerra jechuudha. Inni itti aanu maalidha? Piriikilaamshiyaa superimposed on chronic hypertension jedhama. Inni kun yookiin immoo superimposed piriikilaamshiyaa jedhama. Amma sila kanaasaa ture nama dhiibbaa dhiigaa dur beekudha. Lakki. Dhiibbaa dhiigaa dur hin beekanii torbee meeqa booddee duwwaa warri itti dhufe haasaa olle. Warri torbee 20 booddeetti dhufe. Piriikilaamshiyaan dhiibbaan dhiigicha torbee 20 booddeedha. Gestational hypertensioniin dhiibbaan dhiigaa ishee torbee meeqa booddeedha? 20 booddeedha jechuudha. Gaafa piriikilaamshiyaa superimposed itti dhufnu garuu maal jechuudha? Kana dura dhiibbaa dhiigaa qabdi. Amma immoo piriikilaamshiyaa develop gooti. Durumayyuu tuulfan ta'e yookiin immoo torbee 20 dura dhiibbaan dhiigaa ishee ol kaa'adha dubartii wayii tokkotu. Isa booddee torbee 20 booddee immoo maaltu argama? Fincaan ishee keessatti pirootiinii. Kana jechuun piriikilaamshiyaa develop gooti jechuudha. Torbee 20 booddee. Inni kun maal jedhama? Superimposed piriikilaamshiyaa. Piriikilaamshiyaa fi superimposed piriikilaamshiyaa wanta adda godhu maalidha? Torbicha qofadha jechuudha. Inni tokko durumayyuu dhiibbaa dhiigaa qabdi. Inni kam? Superimposed. Piriikilaamshiyaan garuu durumayyuu dhiibbaa dhiigaa nama qabu miti. Hin qabdu dhiibbaa dhiigaa wajjin waliin beektus jechuudha. 4 diffaa gooneerra maal? Gestational hypertension, piriikilaamshiyaa, ikilaamshiyaa, superimposed piriikilaamshiyaa. Inni shanaffaaf inni dhumaa immoo chronic hypertension jedhama jechuudha. Chronic jechuun maal jechuudha? Long duration jechuudha. Miti kan yeroo dheeraaf ture siivarii kan ta'uu danda'u jechuudha. Hypertension that antedates pregnancy is present before 20 weeks. Dhiibbaa dhiigaa duruma itoo ulfan ta'in yookiin immoo torbee 20 dura barameen chronic hypertension jedhama. Akkasumallee kan torbee 12 booddee baduu dide. Fakkeenyaaf haadhi tokko torbee 20 booddee dhiibbaa dhiigaa fidde. Torbee 12 keessatti erga deessee baduu qaba. Piriikilaamshiyaan hin badaa, gestational hypertensionis hin bada. Yeroo tokko garuu maal ta'a? Chronic hypertension itti jijjiirama. What does it mean? It will be persist after 12 weeks of gestational age jechuudha. Yookiin immoo erga deessee booddee irra maal ta'a? Postpartum period
persist godha jechuudha yookiin immoo dhiisee booddeellee torbee 12 oliif irraa baduu dida jechuudha. Inni akkasii chronic hypertension jedhama. Tole tokkoon immoo ilaallu inni jalqabaa akkuma sila isiniin jedhe gestational hypertensionidha. Gestational hypertension jechuun is development of an elevated blood pressure after mid pregnancy or in the first 24 hours of postpartum without proteinuria jechuudha. Yeroo takka maaltu jira gestational hypertensioniin gabaabatti proteiniin dhibuudha. Ol ka'uu dhiibbaa dhiigaadha. Kan yeroo ulfaa qofa dhufedha. Kanaafuu torbee 20 booddee qofa osoo hin taane deessee sa'aatii 24 keessatti illee yeroo tokko fluctuate gochuudhaan dhiigi isaanii maal ta'uu danda'u dhiibbaan dhiigaa dabaluu ni danda'a. Kanaafuu akkasii maal jedhama gestational hypertension jedhama jechuudha. BP return to normal within 12 weeks. Dhiibbaan dhiigaa isaanii torbee 12 keessatti maal ta'a? Bakka normaalii isaanii yookiin dhibbaaf 20 or dhibbaaf 70tti gadi dhufaa jechuudha. Insirraa some women with gestational hypertension may have undiagnosed chronic hypertension. Maal jechuudha? Dhiibbaa dhiigaa akka qaban hin beekan namoonni tokko durumayyuu. Ulfa ta'u dhiibbaa dhiigaa gaafa safarru antiinaataal keerii irratti dhiibbaa dhiigaa isaanii ol ka'ee argan. So namoonni akkasii takka maal ta'uu danda'a? Chronic hypertension qabaachuu danda'u. Yookiin durumayyuu dhiibbaa dhiigaa qabaachuu ni danda'u jechuudha. Almost half of these women subsequently develop preeclampsia syndrome. Warreen akkasii gaan carraan next pregnancy irratti preeclampsia develop gochuu yookiin immoo preeclamptic ta'uun isaanii bal'aadha jechuudha. Kanaafuu gestational hypertensioniin xinnoo hamaa wayiidha jechuudha. Sababni isaas kroonikii carraa ta'uu qaba. Managementiin isaanii maalidha? Managementiin preeclampsia, managementiin chronic, managementiin gestational hypertension maalidha? Gestational hypertension managementiin isaa outpatient department OPD, which is treat goona yookiin immoo consult goona, then we have to leave them to home. Gara mana isaaniittidha kan nuun gadhiisu malee ciisi jennee siree ilaannee fi ciibsinee yaalii adda addaa hin goonu. Maal goona? Hin waamna wanta check goona gara manaatti gashina. Maal fa'a? Tokko monitor blood pressure, dhiibbaa dhiigaa ishee yeroon safaru. Protein urea argamuuf dhabamuu fincaan keessatti proteinii check gochuu qabna. Maaliifidha? Gestational hypertension irratti proteiniin hin jiru. Garuu proteinii develop gooti taanaan gara maalitti ol guddatte? Preeclampsiaatti ol guddatte. Preeclampsia jechuun immoo ajjeesuu jechuudha. Ajjeesuu yoo ta'u baateyyuu hamaa ta'u jechuudha. Okay, fetal condition kan biraa wanta nuun cheekkoonu fetal condition. Gabaabaatti maal dhiibbaa dhiigaa isheen safarraa fincaan keessatti proteinii jira moo hin jiru yeroo hundaa laaboraatoorii yeroo hundaa ta'u baatus torbeetti samii kan wiikilee dhamdire torbee check goonaa jechuudha. Akkasumas sochii mucaan ilaalla jechuudha. If blood pressure worsen or the woman develop feature of preeclampsia, dhiibbaan dhiigaa ishee dabalaa jira taanaan akkasumas immoo mallattoo preeclampsia argisiisaa jirti taanaan maaliif yeroo tokko proteinii fincaan keessatti tun hin argamin mallattoon preeclampsia dhufuu danda'a. Mallattoon hamaa preeclampsia maal fa'aan? Severe headache, fincaan bahuu diduu, oliguria, right upper quadrant pain, maaltu argama quadrantii gara olii marga mirgaa irratti? Appendixii? Lakki appendixii gara godaattidha kan hin argamu. Gara right lower quadrantii irrattidha kan hin argamu. Right upper quadrantii irratti kan hin argamu maalidha? Hangafaa liveriitu argama jechuudha. True. Kanaafuu dhiigni gara turuutti yaa'u gaafa irratu hojii isaanii guyyaa hojjechuuf liveriin tun jaalatiin inzaayimii garaagaraa maddisiisuu jalqabu. Yeroo kanatti maal ta'a? Painiin itti dhaga'ama haadha sanatti. Which is pain? Right upper quadrant pain jechuudha. Inni kan biraan maallaa? Mallattoo kana yoo develop goote itti ta'e akka preeclamptic taateetti maal ta'edha? Yaalii godhi yookiin manage as preeclampsia jedha. Kan biraan maal kan hojjennu? Counsel about danger sign of preeclampsia. Mallattoo hamaa preeclampsia warreen ammasiniin jedhu severe headache, oliguria, blurring of vision warreen akkasii kana sirriitti gorsuu danda'uutii qabna jechuudha. If all observation remains stable, wanti hunduu gaarii deemaa jira taanaan allow to proceed with spontaneous labor in the child birth. Wanti hunduu gaarii deemaa jira taanaan garuu bakka miixoon ofii masaa akka jalqabu mucaanis akka inni gadameessuma keessatti guddatu goona malee utaallee abortion yookiin miixoo yeroo malee jalqabsiisutti hin deemnu jechuudha. If labor has not occurred, as biratti dhaggeeffadha. Miixoon ofii isaan jalqabu taanaan yoom before tan torbeen 30 meeqatuun guutiin ittuu 37 ta'in.
torbee 37 yeroo baay'ee preeclampsia warri qaban miixuu yeroo malee dhufuu danda'a. Torbee 37 tun ta'in miixuun ofiisaa hin jalqabne taanaan torbee 37 gaafa taatu maal goona induce labor miixuu jalqabsiisuu qabna jechuudha. Maaliifidhaa dhiibbaa dhiigaa gatii qabduuf dubartiin kun hamma miixuun ofiisaa jalqabutti hamma torbee 40 ittiin eega yoo jenne akka carraa yes developii gochuu dandeessi preeclampsia sana jechuudha. Preeclampsiaan dhufnaan immoo salphumatti garee eclampsiaatti deebi'ee danda'a hamaa ta'uu danda'a jechuudha. Inni kan biraan preeclampsia syndromeedha. Inni lammataa. Preeclampsia syndrome. Maal fakkaata preeclampsiaan? Preeclampsia is best described as a pregnancy specific syndrome that affect the virtual every organ system. Organ systemii keenya keessatti warreen baay'ee barbaachisoodha jedhan hin miidha jechuudha. For example, evidence of multi-organ damaging keenya maal fa'aa ta'uu danda'a? Tokko, thrombocytopenia. What about other? Renal dysfunction. Kan biraan maal ta'uu danda'a? Hepatocellular necrosis. Inni kan biraan pulmonary edema. Fi kan kana fakkaatu maalidha? Sign of virtual organ damage jechuudha. Leftitti maruu. Central nervous system bira dhaqee disturb ta'u jechuudha. Fi kan kana fakkaatudha kan isaan develop godhan. Kanaafidha yeroo baay'ee pregnancy irratti kan argamtu preeclampsiaatti kanadha jechuudha. Gestational hypertension garuu maal ta'uu danda'a? Erga isheen deessee booddee turee torbee 12 booddee argamuu ni danda'a. Preeclampsiaan garuu inni yeroo ulfaa qofa dhufaa deebi'ee badaa jechuudha. Appearance of protein urea remain important diagnostic criteria. Sila dubbadeen ture protein uriyaan jiraachuu dhabuun diagnostic criteria keenya ishee beestiidha jechuudha. But in some women neither overt protein urea nor fetal growth restriction are feature. Namoota tokko irratti garuu protein uriyaan hin mul'atu, mucaanis guddinatu hin dhaabin garuu mallattoo preeclampsia argisiisuu ni danda'u jechuudha. So warreen akkasii kana sirriitti adda baasuu danda'uutii qabna jechuudha. Risk factor in preeclampsia maalidha? Preeclampsia develop gochuudhaaf haali tokko risk factor isheen qabdu maalidha? Risk factorin keenya tokkoffaarratti maalidha? Preeclampsia yookiin immoo kanaan dura preeclampsia qabaachuun risk factoridha. Inni kan biraan maalidha? Chronic hypertension. Dhiibbaa dhiigaa yeroo ulfaatuun ta'in durumayyuu kan jiru jechuudha. Carraa preeclampsia develop gochuu qabu. Inni kan biraan chronic disease warreen akka diabetes mellitus, renal disease, obesity warra jedhama warreen akkasii jechuudha. Inni kan biraan multiple gestation yookiin immoo lakkuu multiple pregnancy ta'u jechuudha. Lakkuu garaatti baachuu, pre-abortion of placenta kan jennu, first pregnancy primigravida kan jennu yookiin immoo anyone who is pregnant for the first time ever jechuudha. Inni kan biraan extreme age umriin isaanii 35 ol gaafa ta'uufaa family history of preeclampsia maatii isaanii keessa wanta akkasii jiru taanaan this all are risk factor for preeclampsia jechuudha. Preeclampsia develop gochuudhaaf risk factoriin gurguddaa warra kanadha jechuudha. Incidensiin isaa kana bal'inaan dubbisaa garuu incidensiin isaa yeroo baay'ee young and nulliparous waxaatii akkasumas immoo nulliparous deessee kan hin beekne irratti vulnerable yookiin immoo carraa dhibee kanaan qabamuu qabu warri deeanii hin beekne primigravida jechuudha. Percentii 3 hanga 10 jechuudha. Inni kan biraan multipaaraa gaafa ta'an garuu gadi bu'aa ta'a. Meeqa ta'a? 1.4 hanga 4% ta'a jechuudha. Baay'ee gadi bu'aadha. Warra deeanii beekan caala warra yeroo jalqabaaf dee'uuf jedhan irrattidha kan inni community jechuudha. Kan biraan riskii kan qabu older womanidha jechuudha. Namoota umriin deeme risk for chronic hypertension with superimposed preeclampsia jechuudha. Preeclampsia dhiibbaa dhiigaa warri qaban superimposed fiduudha riskii guddaa qaba jechuudha. For eclampsia immoo the incidence has declined area where health care is more readily available jechuudha. Eclampsiaan immoo riskiin isaa kan inni irratu bakka ogeessi fayyaa fi bakka hospitaalli garaagaraa gurguddaan jirutti maal ta'a riskiin isaa gadi bu'aa ta'a eclampsiaanii. Maaliifidha yoo jettan preeclampsia severity feature gaafa isheen develop gootu manage gochuu gatii dandeenyuufi jechuudha. Kanaafuu eclampsiaan bakka health centeriin yookiin immoo bakka health carein sirrii jirutti riskiin isaa gadi bu'aadha jechuudha. Inni kan biraan the risk will increase in women. Riskii irratti kan inni dabaluudha. Tokko who change partners between pregnancy. Namoota garaagaraa wajjin namoota wal quunnamtii saalaa raawwatanii have long pregnancy interval.
tokko deanii waggaa dheeraa booddee mucaa lammaffaa argachuuf yaalu use barrier contraception. Kunis gatii use barrier contraception. Kunis maalidha? Riskiidha jechuudha. Exposure of sperm gahaan hin jiraatu taanani. Kan biraan conflict between maternal and paternal genesis is believed to induce abnormal placenta implantation. Waan etiological cause immoo maalidha? Placentaan sirrii ta'uu dadhabuudha jechuudha. Endothelial cell activation gatii fiduu fi placentichillee shrinking chorea anginoma fa'aadha taanani carraan dhiibbaa dhiigaa yeroo ulfaa jiraachuu ni danda'a jechuudha. Kan biraan genetic factory dha. Warri kun genetic factory zariidha. Zarii hammamidha parsantiin riskiin jiru kan jedhudha jechuudha. Inni kan biraani akkamittiin diagnoos goona kan jedhudha importantiin isinii fi diagnoos gochuuf preeclampsia jalqaba irratti hypertensionii plus proteinii irraa dabaqa. Technically salphaamatti akkasitidha kan nuun define goonu jechuudha. Baay'inatti tolte definition kun preeclampsiaan dhiibbaan dhiigaa jiraachuuf proteinii fincaan keessatti argamuu dabaqa. Torbee meeqa booda 20 booddeedha jechuudha. Torbee 20 booddura iyyuu garuu dhiibbaa dhiigaa nama qabudha taanaan superimposed preeclampsia jedhamu jechuudha. So preeclampsia kana immoo bakka gurguddaa lamattidha classified kan goonu. Inni tokko preeclampsia without severity feature fi preeclampsia with severity feature jechuudhaan bakka gurguddaa lamattidha kan nuun isaanii qoonnu jechuudha. Maaliifidha kan nuun qooduun nu barbaachise? In order to manage jechuudha bakka yookiin immoo in order to manage them actively seeraan akka isaanii manage goonuufidha jechuudha. Tokko tokko na ilaalu garuu as biratti preeclampsia without severity feature jedhan maal jechuudha? Jalatti immoo preeclampsia with severity feature jedhan gabaabatti maal jechuudha? Kun mildidha jechuudha. Kun severiidha jechuudha. Kanuma dabaqe. With severity feature jechuun mallattoo hamaa argisiiseera jechuudha. Without severity feature jechuun garuu mallattoo hamaa baay'ee agarsiisne jechuudha. Mallattoo hamaa argisiisteetti kan jennu yoomidha? Dhiibbaan dhiigaa ol ka'ee fincaan keessatti pirootiiniin argamee biratti tokko heedeekii yoo jiraate sirriitti qabadhaa kan. Lama blurring of vision lafti ittiin maraa jira yoo ta'e. Sadi oligouria fincaan irrachaa jira yoo ta'e. Which is 100 less than 400 ml per 24 hours. Inni kan biraan right upper quadrant pain yoo jiraate. Kan biraan pulmonary edema yoo jiraate. Kan biraan low platelet count yoo jiraate. 100 gadi. Kan biraan elevated liver enzyme. Kan biraan serum creatine higher than 1.1 mg per day. Inni kan biraan ultrasound is used to monitor fetal growth and to assess fetal well-being jechuudha. Ultrasound faayidaan isaas biratti. Kota amma heedeekiin akkamitti akka mudatu shortly isinitti. Dhiibbaa dhiigaadha. There is vasospasm yookiin vasoconstriction yookiin dhiibbaan dhiigaa jechuun dhiphachuu seelii hidda dhiigaadha inni. Dhiigni gahaan gara sammuutti naqu taanaan namni maal ta'a? Peenii itti dhaga'ama sammuu isaatti. Maaliifii dhiigni oksijiinii keessa godha. Oksijiinii barbaada sammuun keenya. Yeroo kanatti oksijiinii gahaan argatu taanaan iskemikii ta'a. Iskemikii jechuun karaa biraa maayini? Deficiency jechuudha. Mitiire laak jechuudha. Gahaa ta'uu dadhabu. Kanaafuu maal ta'a? Mataan dhukkubbii namatti dhaga'ama. Inni kan biraa blurring of vision. Gara retinaa gara ijaatti gara sammuutti dhiigii yaa'u akkuma irratu gara ijaatti sinirrata. Yeroo kanatti namni maal ta'a? Blurred ta'a. Lafti ittiin mara. Kan biraan oligouria fincaan irrata. Haaw. Onneen keenya dhiiga sammuutti parsantii 20 jechuunis parsantii guddaa haraabsitu iyyuu malee parsantii biraa guddaa kan isheen ergitu karaa kaleettidha. Dhiigni kaleetti yaa'u immoo kaleen hin qulqulleessa. Yeroo qulqulleessu maalidha kan inni oomishu? Fincaan miti. Fincaan maalirraa dhufa? Biladdii irraa. Fincaan maalirraa oomishama? Dhiigarra. Amma dhiibbaa dhiigaa jira. Seeliin dhiigaa dhiphateera. Dhiigni gahaan gara sammuu dhaqaan jiru gara kalees dhaqaan jiru. Fincaan kan oomishamu maalirraa dha? Dhiigarraadha. Kanaafuu dhiigni gahaan hin jiru taanaan fincaan hin xiqqaataa jechuudha. Which is called oligouria. Kan biraan right upper quadrant pain. Dhiigni flow gara liveriitti gaafa dhiqqisu maal ta'a? Painiin itti dhaga'ama. Gareen isaaniitti liverii isaaniitti. Inni kan biraan pulmonary edemaadha. Sombarratti dhiigni yeroo dheeraaf kan taree gaafa turu edemaa dhufa. Low platelet count, elevated liver enzyme, serum creatinine higher than 1.1 fi kan kana fakkaatan severity feature of
preeclampsia jechuudha. Amma gaan preeclampsia na dhaggeeffadha. Siivarii ta'eera jechuun gara maalitti guddachaa jirti jechuudha gabaabatti. Gara eclampsiaatti deemaa jirti jechuudha. Eclamptic ta'uuf itti yaadu sun jechuudha. Baay'ee hamaadha. Baay'ee hamaadha. So, what is the treatment? Maal treatment isa? Treatment of preeclampsia is classified as to depend on their types. Akkuma sila without jechuudha. Preeclampsia without severity feature hidhatanan the management is depend on gestational age. Umurii mucaarratti hundoofna. Fakkeenyaaf umuriin daa'ima sanaa torbee 20 gadidha taanaan preeclampsia qabdi taanaan without severity feature hidha taanaan torbeen ishee garuu 37 gadidha taanaan torbee 37 gadidha taanaan indeessisna lafaa kaanii indeessisu maal goon haat peeshantii wantoota hojjannutu jira jechuudha. Garuu dhiibbaa dhiigaa hamaa qabdi. Garuu mallattoo hamaan agarsiisne. Garuu torbeen ishee 37 ta'eera taanaan yookiin isaa ol ta'inaan maal eegna? Oksitoosiinii laachuudhaan induction of laborii jalqabsiisu, miixuu jalqabsiisuudha. Sila dubbadheera. Miixuun torbee 37 gadi ofiisaan jalqabu taanaan maalidha? Jalqabsiisuu qabna. Yoom at term torbee 37 gaafa isheen guuttu jechuudha. Amma gaan preeclampsia with severity feature taanaan haadhi tokko akkam goona? Management is depend on gestational age. Gestational age irratti hundoofna. Gestational age is less than 37 weeks yoo ta'e twice weekly outpatient. Torbee 37 gadi taanaan torbeetti si'a lama akka isheen dhuftu goona. Gestational hypertension garuu torbeetti si'a tokko akka dhuftu goona. If everything is normal, monitor blood pressure, fetal condition, CBC, organ function test and RCTs warreen kana fakkaatan ilaallaa jechuudha. Inni kan biraan counsel about danger sign. Torbeetti lama gaasheen dhuftu counsel about danger sign. Mallattoo hamaa preeclampsia sanaa babarsiisna. Yoo mataan si dhukkubuu barbaada ta'ee lafti si maruu barbaada taanaanii akkasumas naannoo harka kee karaa mirgaa gara olii kana si dhukkubuu barbaada taanaanii fi kan kana fakkaatu jira taana. Sochii mucaan kee irrachaa deema taanaan maal ta'e gara keenya kottuu jennee gorsinaan. Inni kan biraan immoo encourage the woman to eat normal diets. Nyaata madaalawaa akka isheen nyaachuu qabdu gorsina. The other one is orients kick chart daily. Guyyaan sochii mucaa akka isheen guutuuf waraqaa ilaannaaf jechuudha. Waraqaa ilaannuuf kun maalidha? Kick chart paper jedhama. Irratti ganama ribarraa gaafa kaatu gaafa 17 ganama ribarraa kaati. Takka gooti yeroo mucaan socho'u right gooti jechuudha. Achi ammas xinnoo turee mucaan booddeen socho'a right gooti. Hamma galgalaatti si'a meeqa mucaan akka socho'u right gooti. Hamma mucaan socho'u jechuudha. Isa booddee booris ribarraa kaatee hin gugguutti. Zan kalees si'a 12 socho'e. Har'a garuu si'a 10 socho'e. Boormoo si'a 8 socho'u taanaan maal taa'eera? Gadi bu'aa jira jechuudha sochii mucaa. Kanaaf barbaachisaa. Kanaaf kick chartii waraqaadhaa ilaannaaf hin barsiisna akkamitti akka guuttu. Isaan alatti garuu without severity feature mallattoon hamaan jiru preeclampsia kan irra gatiiteef do not give anticonvulsants which is magnesium sulfate. Magnesium sulfate laachuun hin barbaachisu. Gaggabduu irraa ittisuuf ganaa qoricha laachuun hin barbaachisu. Or antihypertensive drug unless clinically indicated. Hamma barbaachisaadha jedhamutti mallattoo adda addaa argame yookiin dhiibbaan dhiigaa garmalee dabalee yoo ta'e malee antihypertensive drugiinis hin barbaachisu. Magnesium sulfateedhaan anticonvulsantis laachuun hin barbaachisu yeroo kanatti jechuudha. Inni kan biraan delivery at what 37 weeks. Torbee 37 gaafa taatu maal goona? Indeessisna akkamitti? Induction of labor. Kanaafuu one indication for induction of labor in maalidha? Yes. Kanum hypertension qabaachuu yeroo ulfaa yookiin immoo preeclampsia ta'uudha jechuudha. Okay. Kan biraan if outpatient follow up is not possible. Maal jechuudha? Torbeetti si'a lama haadhi sun deddeebitee yaalamuun ishee rakkisa taana. Maalfaaf fakkeenyaaf fagoodha taanaan biyyi isaan jiran hospitaalarraa buufata fayyaarraa we have to admit here. Malee gara manaatti gashuu hin qabnu. Yoo garuu manni isaanii hospitaalatti dhiyootee torbeetti lama akka isaan deddeebi'an godhu. Garuu buufata fayyaa fagoorraa dhufu taanaan garuu torbeetti si'a lama deddeebi'uun itti ulfaata taanaan sira ilaannee fi admit goonee yaalii goonaafi jechuudha. Yaalii addaan goonuufi garuu akkuma sasalaa yaallee kick chartii achumatti akka guutan goona. Akkasumas immoo preeclampsiaan sun saffisaa jira taanaan dhiibbaan dhiigaa garmalee daddabaluu barbaada taanaan mataan dhukkubbii dhufuu barbaada taanaan hin ciibsinaa jechuudha malee deddeebii kottu hin jennu. Yeroo ciibsinutti maal goona hospitaalatti?
blood pressure ito guyyaatti lama ilaalla. Urine output ilaalla. Fincaana mamashee fincoftu weight ilaalla. Fetal heartbeat kick chart daily warreen akkasii kana gun. Urine protein yeroo guyyaadhaan urine protein hamma +1 +2 +3 dhamee dubbatama. Inni ilaalla. Fetal condition twice weekly. Torbee seelama haala mucaan irra jiru ultrasoundin check godhamuu qaba jechuudha. Inni kan biraan do not give medication. Qoricha addaa anticonvulsantis antihypertensiinis kennuun hin barbaachisu yeroo kanatti. Kan deessisnu immoo yoo gatii isheen ciisteef dafnee deessisna. Lakki yoom deessisna torbeema 37 jechuudha. Gestational age torbee 37 gadi ilaallama. Yoo torbee 37 ol ta'e tokkoffaan delivery swat recommended. Yeroo deessisnu sanatti garuu gaggabdoomii xurratti akka nutti dhufneef jennee maal goon anticonvulsant yookiin immoo magnesium sulfate as prophylaxis dursinee maal goon ni laannaafi jechuudha. Inniraaf haala sanaafi jechuudha. Amma immoo type salammataa laalla. Preeclampsia laallaa irraa preeclampsia without severity feature ilaalle rantiree deddeebii goonaa jedha qoricha addaa laannuun jiru. Inni ittaanu preeclampsia with severity feature dha jechuudha. Bishaan dhugna. Okay. Okay. Innunna tole preeclampsia without severity feature fitni jechuudha. Inni tan preeclampsia with severity feature dha jechuudha. Preeclampsia jira akkasumas mallattoon hamaa jira jechuudha. Yeroo akkas ta'utti maal goona? If one or more of the severity feature, the steps of management include 1. Prevent convulsion. Mallattoon hamaa sun dhufeera tokko iyyuu dhufeera taana fakkeenya mallattoo hamaa baay'ee argine keessa tokko mataa dhukkubbii lafti ittiin maruu mitire kana keessa tokkumti qofti jira taanaan managementiin keenya kan inni dabalatu maal fada waan gurguddaa sadiidha jechuudha. Ifama tokkoffaan prevent convulsion. Sila gaggabdoon akka ittiin dhufneef qoricha laanna jenneerra yeroo miixuurra geessu malee laannu mitire miixotti gaafa ta'u laanna takkaa jenneerra. Amma garuu gaafuma dimiit goonuu laannaaf. Mal magnesium sulfate. Inni taanoo control hypertension dhiibbaa dhiigaa ishee bakka itti eeguudha. Inni sadaffaan delivery dha jechuudha. Hojii meeqa hojjanna? Gurguddaa 3 hojjanna jechuudha. Kanaaf hojii gurguddaa 3 kana sirriitti dhaggeeffadhu. Amma na dhaggeeffadha. Qorichuma isinitti himee darba miti. Bakka magnesium sulfate fudhatte yommuu dhiibbaan dhiigaa garmalee ilkee short acting warreen akka hydrolyzing jiru yookiin liqimsaa laabetaaloliin jiru jedhee fixuu nan danda'a. Garuu kun isiniif barbaachisaa miti. You have to understand the magnesium sulfate IV preparation dose. IV akkamitti akka loading dose irratti laannu preparation isaa baruu danda'uutii qabdu. Itti deemaa jirra sirriitti dhaggeeffadha. Sirriitti dhugaan isiniin jedha. Amma sirriitti namni na dhaggeeffate rabaraan hospitaala gaafa dhaqxan nagalateeffachaadha kan isin haftan. Dhugaan isiniin jedha. Hospitaala dhaqxanii naangallee mataan na dhukkubee hin jettan. Amma duwwaa sirriitti na dhaggeeffadha. Tole hojii meeqa hojjanna jenne? Hojii 3. Tokko prevent convulsion. 2 control hypertension. 3 delivery. So general hojii kana sadan hojjechuuf general measurementiin keenya nama kamiif yoo dirqama dafnee gochuu wanta qofa. Tokkoffaa irratti kirikrii tokko malee maal gochuu qabna? Diimaadhaan kanan barreesse maal jedha as bira admit ciibsuu qabna jalqaba irratti. Ciibsinee managing left lateral position. Cinaacha kara bitaarra raffisuu qabna. Why? Dugda ammaaf raffisu. Tole cinaachoyya cinaacha mirgaadhaan ammaaf raffisu. Why we manage on left lateral side? Maaliif cinaacha bitaa? Onneen kara gam jirti tutee kara bitaa ture mitiire? Yaa nurmaadhuma isaa bitaarra raffi. What the reason behind that? Maal la reason inni achi dudduuba jiru sun? Yes. Okay, sinitti maal dhaggeeffadha. Tuubboon gurguddaa onnee gara tuubboon gurguddaan dhiiga gara onneetti deebisan lamatu jiru. Mormaa olii harka keenya mirgaa keessa dhiigi yaa'ee hojii isaa fixee gaafa onneetti deebi'u karaa superior vena cava kan jedhamu deebi'a.
dhiigni luka keessa ture akkasumas mudhii gadi ture immoo kan inni onneetti deebi'u karaa inferior vena cava karaa jedhamudha. Inferior vena cava kun tuubboo kara kam darbudha? Kara gidduu kanarra darbee bitaarra mirgaarra goruudhaan luka keenya keessa galu. Kanaaf haadhi tokko suppiin position yookiin immoo akkasitti dugdaan rafti taanaan mucaan pireesharii maalirra oola? Inferior vena cava compress godhachuudha. Yeroo kanatti maal fidaa? Dhiigni luka keessatti akka inni hafu yookiin immoo prevent blood backflow to heart jechuudha. Dhiigni akka onneetti hin deebine dhawwaa jechuudha. Mirgaarras mucaan gaafa compress godhu kanadha. Gabaabaatti left lateraalii maaliif ciibsina yoo jedhame maal jettu? Inferior vena cava compression gatii jiruufi isarraa dhawwuuf jennee maal goona? Cinaacha bitaanaan raffisna jechuudha. Inni kan biraan siitaa paayivii laayiniidha. Zanni maintenance fluid akkasuma fluidiin barbaachisaa miti garuu maintenance ingoona catheterize and maintain urine output jechuudha. Zan urine output hagam akka ba'u ilaaluu qabna. Sa'a tokko keessatti 30 ml dha kan ba'uu qaba jennee tilmaamna jechuudha. Maintain strict fluid balance chart fluid balance maintain gochuu qabna jechuudha depend on protocol. Zan prepare equipment for convulsion. Gaggabdoo yoo dhufe equipment nu barbaachisan bedside itti qopheeffachuu qabna. Inni kan biraan never leave the patient alone. Haadha sana tuduutee baddee qofaa ishee hin dhiisini. Gaggabdoon dhufeennaan arraba isheen kutaa du'uu dandeessi haadhisu. Oksijiinii ishee barbaachisaa infuse gochuu 2 giraamii ishee barbaachisaa magnesium sulfate. Kanaafuu yeroo sanatti namni biraa dhibeennaan duutee hafuu dandeessi. Shaashii barbaaddanii afaan ishee keessa gashuu qabdu akka isheen arraba isheen kunniif. Kanaafuu you have to never leave alone the patient. Then monitor vital sign isaanii ilaaluu qabdu. Fetal heartbeat isaanii ilaaluu qabdu. Reflex isaanii ilaaluu qabdu. Auscultate the lung basis for fine crepitation. Langi isaanii auscultate gochuu danda'uti qabdu jechuudha. Stethoscope. Hojiin kun general measurement jechuudha. Then hojii keenya gurguddaa meeqatti dabar? 3. Inni jalqabaan prevent convulsion, inni lammataan control hypertension, inni sadaffaan delivery. Prevent convulsion. Na dhaggeeffadha. Prevent convulsion jechuun magnesium sulfate laadhuuti gaggabdoon haadhitti akka hin dhufne godhe. Haadhi tokko preeclampsia qabdi, koomaa keessa galte yookiin seizure develop goote yoo ta'e maal jenna? A. Gestational hypertension. B. Preeclampsia superimposed. C. Eclampsia. C. D. Preeclampsia. C. Eclampsia. Eclampsia jechuun gaggabdoo keessa galuudha. Amma immoo kan jiru eclampsia irra dhaalachi. Maal irra? Preeclampsia with severity feature. Preeclampsia with severity feature irra jirti taanaan haadhisuun maal gochuu qabna? We have to treat her in order to prevent convulsion bakka. Akka convulsion irra prevent goonuuf jennee yaalii guddaa gochuu qabna jechuudha. Yeroo kanatti gaa wanti nu barbaachisu qoricha hangafaa tokko magnesium sulfate jedhama. Yoo inni hin jiru ta'e diazepamii fayyadamna. But magnesium sulfate hin jira. Rakkinichi jiraachuu isaa miti. Dooziin nuun ajajamnuuf dooziin faarmaasii irra jirutu garaagara. There are only 50% and 10% of magnesium sulfate solution in our country. Biyya keenya keessatti magnesium sulfate 50% dhaan jira. 10% dhaan darbee jira. But there are no 20% of magnesium sulfate solution. Garuu asirraa kan nu gaafachaa jiru na dhaggeeffadha. Magnesium sulfate ilaan nagaama. Maal gochuuf? Dhiibbaa dhiigaa gadi buusuuf osoo hin taane gaggabdoo irraa ittisuuf. Magnesium sulfate yeroo laannu na dhaggeeffadha. Magnesium sulfate yeroo laannu maal jedhaa? Loading dose laadhu, maintenance doses laadhu jedha. Loading dose jechuun maal jechuudha? Doozii jalqaba deemnee laannu haadha kanaaf jechuudha. Doozii jalqaba deemnee laannu. Maintenance dose jechuun immoo deebinee sa'atii afurii haadha sanaaf magnesium sulfate nuun lallaannu jechuudha. Kanaaf si'a meeqa dhufna? Si'a baay'ee dhufna actually. Garuu ammarratti si'a 2 qabadha. Si'a 2 miti isaa ol kan qabadhu. Garuu yaada isaa qabadha. Loading jechuun jalqaba salaatamu jechuudha. Jalqaba qofa salaatamu. Jalqaba. Maintenance jechuun garuu bakka isa booddee isatti fufiinsaan lallaannu. Fakkeenyaaf loading irratti 14 giraama laanna.
loading irratti 14 gram magnesium sulfate ilan maintenance irratti garu 5 qofalan kanafu loading dose irratti 14 laanne maintenance itti shallan maintenance immoo sa'aatii meeqan 4 kanafu sa'aatii 4 amma fakeenyaaf sa'aatiin 11 galgala sa'aatii meeqa sa'aatii 2 keessa achi sa'aatii 2 tti laana achi sa'aatii 7 keessa sa'aatii 7 tti shallan achi sa'aatii 11 keessa isas meeqa laanaaf shallan achi ganama sa'aatii 2 keessa sa'aatii keessatti meeqa laanaaf shan maintenance wal fakkaataadha yeroo baay'ee loading garuu guddaadha doozii isaa yeroo baay'ee garaagaras ta'uu danda'a. Amma magnesium sulfate jalqaba maal godhedha 20% magnesium sulfate 4 giraamii IV laaddu daqiiqaa meeqa keessatti daqiiqaa 5 guutuu jedha. Then follow with 10 gram of 50% magnesium sulfate solution 5 gram in each bag I'm with 1 ml of 2% lidocaine in the same syringe jedha. Amma sammuu keessanitti naa qabadha. 20% IV giraama 4 laaddu jedhe. IM immoo 50% giraama 10 laaddu. Giraama 10 garuu bakka tokko irra osoo hin taane syringe wal fakkaatan 5 giraama sirra laaddu giraama 5 immoo kara kana laaddu jedha. Ammoo 50% if 20% isinitti. Magnesium sulfate biyya keenya giraama meeqaan qophaa'eera? Sorry, percentii meeqaan qophaa'eera? Percentii 50 qophaa'eera jira. Gabaa kamirrayyuu jira. Amma isan bitattu. Isa gaafa bitattan abbaa ml 10 jira. ml 10 jechuun giraamni magnesium sulfate keessa jiru meeqadha? Percentii 50dha jechaadha. Percentii 50 jechuun maal jechuudha? Walakkaa jechuudha miti? Duwwaa tuqaa 5 jechuudha miti? Excellent. Kanaafuu ml 10 magnesium sulfate bilqaattiin harka jira jechuun giraamni keessa jiru walakkaa ml 10dha jechuudha. Walakkaan ml 10 immoo meeqa ta'a? ml 5 osoo hin taane giraama 5 ta'a jechuudha. Okay, erga akkas ta'e ml 10 ml 10 ml meeqa ta'a? ml 20. Garuu percentii meeqa? Abbaa 50dha. Kanaafuu percentii 50 ml 20 keessa jira jechuun giraama meeqa keessa jira jechuudha? Giraama 10tu keessa jira jechuudha. Gabaabaatti magnesium sulfate 50% jechuun ml 2dha yoo ta'e dhangala'aan sun giraamni achi keessa jiru walakkaa 2dha jechuudha. Walakkaan 2 meeqa? Tokko. Giraama tokko jechuudha. Kanaafuu akkasittiin sirriitti qabadha. 50% jechuun walakkaa concentration isaa walakkaadha. Dhangala'aan walakkaa isaadha jechuudha. Kanaaf amma gaan sirriitti na dhaggeeffadha. 50% inni IM laannu qophaa'eera. Eessayyuu qophaa'ee jira? Waan tokko iyyuu makuun hin gaafatu. Qophaa'aadha bakka qophaa'ee jira. Baxabbaxanii maal jechuun hin barbaadu waan tokko iyyuu dhattanii bishaan itti dabaluu hin barbaadu. Isuma qophaa'ee waraabdanii laachuudha. Liidookainii duwwaatti dabaluudha. Yeroo IM laattan maaliifidha? Burning sensation gatii qabu. Gatii maslii baay'ee gubuuf jechuudha. IV irratti osoo hin taane IM 5 gaafa gamaaf gamaan laattan liidookainiitti dabaluu akka hin daganne. Inni kan biraan immoo maalidha? 4 giraamii 20% laadhu jedhe. 20% jechuun maal jechuudha? 4 giraamii jechuun maal jechuudha? Na dhaggeeffadha. Sila dubbadheera. Gabaarraa 50% jira. Kenni kan jedhamaa jiru 20%. Kalkuleeshinii ittiin dhufu jira. Waa'ee kalkuleeshinichaa akkamitti akka dhufu foormulaa isaa teelegiraamii midwifery PPT jettanii walirraa tuumbutiin midwifery PPT jettanii hin argattu. Soft copy kanas achirra siniin kaa'achumaan. Subscribe gochuus hin dagatina. Amma garuu isa miti. Jalqaba irratti maal gootuu na dhaggeeffadha. Akkamitti IV giraama meeqa laattu? 4. IM giraama 10. Walitti loading doozii irratti meeqa laan? 14 giraama laannaa jechuudha. Giraama 4 IV irra laattan persantiin isaa meeqa? Abbaa 20dha. IV irra gaafa IM gaafa laattan abbaa 50dha. Na dhaggeeffadha. Gabaarra kan jiru abbaa 50dha. Hin bittu. Meeqa bittu? Sirinjii abbaa guddaa bittu. Sirinjii abbaa 20 cc bitattu. Yookiin immoo sirinjii isaa ml 20 qabatu hin bitattu. Isa booddee immoo maal gootu? Magnesium sulfate 50% ma fidattu gabaarra. Erga isa fiddanii booddee maal kan isin gootanii sirriitti na dhaggeeffadha. Egaan qophiin keenya guyyaarraa kana fakkaata jechuudha. Akka itti gammaddan abdiin qaba. Hanga xumuraatti waan wajjin turtaniif guddaa galatoomaa. Subscribe, share gochuu immoo hin dagatina. Thank you so much.